Amrita fi din mujan. Kuno la mujan ta faga mega. Ta faga mujan. Allah ma ta Ramadan mo. Kuno la biga. Ui. Faisa ma. Wai ma tuma na gabate ranta na kuno nam dile mo china ki se bishamana kana jiru diro. Ha? Aw Ramadan yawa tuma ni rawo jate kai. Wai ana ko manta. Ramadan? Yawa. Faiza, ya akhi kai lafa irratin da bari min ya tin namta kan kina jumla garta. Faiza, wai. Faiza, wai ana kan ta kunu mana kana kai so ba jira. Faiza, ya akhi kai ka. Kai. Kuno gubban da balote ka da sai kuno Ramadan ta kana te. Ramadan me so gote? Ramadan nagar. Ma je tuna garen. Malee tuuda alaan dhufee fakkaatee alaan baata baafata. Awwaati akkana moo ulmaa jiru teessaa isaa gabbaataa mi alaan dhufee taata? Akkana moo ulmaa jiru. Eeywa. Taniin dalee udabee malee ulmaa maal naa odeessita. Dubo manaa afaan gadi baatu alaan dhufee maali eessa uti bishaan? Fayyib gaa'inni Mustaafa kutuu danda'a. Mustaafa kutee kee maal jechuun kana jechuun? Maal jechuudha? Eeywa maal jechuun? Mustaafa nama kana irratti ni nama fayyaan qabnee Mustaafa diima? Nama fayyaan qabnee Mustaafa diima adeessa kutu. Karaa gabaabaa ibsaafaadhaa fi gabbaatee jira. Adeessa kutu. Maali yoon bakkee ibsaan jiruun barbaadu jira. Bakka akkuma isaa bakkee inni jiru gandee inni galu hunda bareedin dhufe takka takkatti namoota jala godhee. Keef shiraayik akkasitti irra deemna gaa. Keefaa. Rafayya alhamdulillah. Fayyidee taa'e. Rafayya kafaati. Fayyidee mi? Fayyi rabbii waaqa eessana maree nama. Haayikoo isiin qubaa isin qabdu kaa bakka eessa kan. Isin qubaan qabne waan kana waa hunda waan inni dandoota kan waan lallaatudha. Sirri faaturraa itti dhiisi. Eessa kutee naan bar moonki naasama kutee. Laati gadi maan beekati moo beekati almaarratti almaar dibaayee malee dhiisi isiin qubaan qabdu kan wannatee haati sirri faaturraa itti rakkoon qabu dhiisi. Rifaatu kana jira ibsaa bakka inni jiru hunda bakka inni galu arraan tana nama dhibbata gaafdee baree dhufee kalaas atummaa guyyoota gabbaatee naan haa ta'e isiin as keessa irraa qabla dhageessee dhiini ka'ee ni ba'a. Amma haa ta'e isiin wajjin deema. Eenyu wajjin deemti? Ati isin wajjin deemetteeti nama ibsaatti ulee akkata irraa qabdu yoo fedhe. Ati immoo dhageessee Ramadan bakka inni jiru gaafadheetu dhufee irraa hin kafalaa ibsaa akka ajaa'ibaatti irraa kafala. Kalaas. Hojjaaneetiin dheeyne. Bas laayilaan firoo gisee gabbaatee hojjetu irraa hin kafalaa malee hanqattee. Akka ati garaa laaftuu fi nagaree maan ibsaadha. Garaa kiyya kanarraa maal feesisa garaa kiyya kanatti baqeessee naarkite waan keessa jiru. Maal irraa feetaan dhufa? Jechuun yoo. Laagiyaa fayyaa maal godhattan qadaa godhattanii qadaa nuu kan hin jettu. Qadaa godhatanii maarree bakka biraatiin nyaadde dhufe nama dhibbata kan beeka. Kanuma gootee ma isuma nyaachifte. Haala isaa ani ta'e haala isaa naan gahaa. An qadaa yoo as. Ammati maal gootee dhufte? Maal gootee dhufte? Bakka ibsaan jiru barbaadeetiin. Laalmee ati rakkoo qabdaa bargisee rakkoo qabda siinjuu kana wayyaa amantaa. Rakkoo maal? Ayiwa rakkoo qabda bikka ibsaan jiru kana hanga barbaaddee agartu bikka ijoolleen jechuun san barbaaddee maanaaf baasa. Animaa bakka nama dhiiga namaa buuse dhiisetiin amma ijoollee nagee as taa'u. Duraanumaa hangam takamee firoo karaaraan ooliin. Karaaraani. Saniifuu duuba amma mucaa dhaamee dhiisee. Alla dubbi feetaati. Dubbiinuma. Dubbii godina amma naatti. Waa ammallee dubbuma feetaati wallaahi. Amma fayyadama. Fayyeen inni maal feetaa nama barbaada. Kanaaf fayyee mi bar walumaa dhiinee ibsaa qashaf. Waliin deemaa. Akkasii gaa'ee. Waliin deemaa. Waliin deemaa. Waliin jalaa. Waliin deemaa nama biraa firaarokaa ibsaa ammoo anumaa adda warqa kiyyaannaa. Maal nu jalaa goota? Haala ati ndooytu naattuma ibsaa. Ati ndooytu naattuma. Ati ndooytu naattuma. Ayiwaa. Ana isatuma. Waliin deemaa. Ayi dhageessaa hanga keessa hin jettu. Bar dhimmata akkan daangan takka siin dhimmamne jechuudha. Dhimmamoo kana keef yaani kam. Dhalaan dhalaadha firoo kan rakkoon qabsan nuti nuuf baate isin waan fedhe hattu dhalaan hanga. Ayi liin rakkoon qabsan. Anamma fayyadamti ilaaluun hin qaban. Baris nulani marata ibsa kana tumu kana ma feetaati. Ati tumu maa feete kama. Ati leessa kan marata busiti. Amma kan marata. Ugaa kana siyaasa kasi nagalchiti nagalchin ga amma firoo. Siyaasa kasi nagalchini. Karaa ibsaa feenaan nilee boo deem amma deem gabbee dhaqii baay'ee. Amma waan garraa wisi qabadeetiin jira laala. Ni beekta azoo waan biraan ta'in arra ilmaan kiyyaa fe'ana akka walitti ibsite mana kiyya keessa na deebiftu. Fiinsi bira isin bira dhufee taa'u jira malee akka gartee miti dubbii guddiftanii hidha wal guurtanii maal jettanii fi miti. Akka ilma hidhannu wal guurtanii maarree taatanii duuba inni kacafa qame kana dhufee kan laalin. Maa dura ciisa. Maa dura ciisa? Ramadaan nama dura ciisa akka laata. Kana fitatan irraa hin dalaga dura ona beeka. Karaa sirraa qabale duukaa fayyi qaa dura. Fayyadamti illee amma kana qofa doktoriin irraa baasee faashaa kana. Amma bira jirtee ganama kana deemtee. Dubbumaaf deemaa.
Pas injalo dan serai kamu gini. Ini fajite yang baru maaftan ibu cuma lama bodoh berapa bafta, sambo de Jadi kacau serai itu bayar Ramadan. Mana aku mah tu kami eratin mal jabe tak lah kami nama kaya jeti nanu kami eratin doise harkanin kabarnya cuma lebih eratin ordeni. Mana berat? Namanya siasan dia mah. Siyaasaan deemaa bar yeroo san siyaasaan matu deemu. Amma yoo karaa seeraatiin jaan ibsaan dhameenyaa ilmaan kee nagartu. Karaa biraatiin ulumaan irraa qaballa malee maali karaa biraa? Ulee nama deema amma tumnaayyee. Ayyoo amma tumnaa. Ati gijjaa deemnee Ramadaan fayyee gabbaanee aanu gijjaan deemtu kana miila fuutu jala. Leeshin miila akkuma dureen teessu teessa waa deemtu baatu. Sangisee nama irraa qabalan bar nam tokko kan dhuguu barbaadu. Cala minna waan jennu goonu malee. Ayyee dura guyyaa san isin wajjin deemu ammanaan ta'a. La ati mana teessa dhala deemuun taa'u sannuu qabala. Akkuma dhiirti dhuftee waan goote nuti horii dhiiraa dheeyinni irraa qabanna. Khalaas. Laa isinitti illee iyyuu maal deema. Amma kan inni hangana fayyi baantee moo? Laa isinitti illee iyyuu maal deema. Waraan inni oli qabatee deemu sun guutuun qaqqalee bitoo barbaadillee. Akkaleetiin bita. Mataa irraa Sinjala na fayyanii. Isin jala guyyaa sanuu bar sikiinaa fi uleedhaan itti dhufanii isaa mana keessa kophaa isaa jiru malee gabbii alatti ennaan irraa qaban. Laaggartaa kenna. Haye. Dhalaadha isin firoon isumaatiin tasiira laalinati. Nuti duucha akka dhiiraatti waan deeyinu goona. Isin dhugaadha dhalaan ni beektaa mi hawaan jiruuti. Dhalaarra laalinaa diina. Dhalaan obboleessan silaa ijaarsa beektura inni beekna dhiisa. Sageeffadhaa kaawwan inni naan akkas gaa'e. Ati dubbii kana makala Ati dubbii jechaan olin mee afaanus. Hayi. Ati dubbii jechaan. Waan inni natti hangaa firoo. Ayiwa jaarsa keetti dhimmu takaa oo takkaa nurraa gabbee deemu. Usiin maali? Mama anaaf sinjee. Khalaas laal ati mucaa dhimma mutiin jirtu agartee mi kai gabbee deemu. Gabbee deemu takkaa. Usii akkana jiraa miti. Adamma dubbachuutti jira. Ramadaan dubbachuutti jira naarko jirta. Laa ati dubbattuu deemti. Ayyi maa maraatan nuti. Wanni taate hammishii fayyaan tiyaa. Ayyi isa kana mataadhaa daamee. Naaf jirti fayyaan tiyaa. Mataa daamee. Gubbaa kana kaarabaa nuti kaatee xaaqa shamsaa ol baatee guuttattee dhufte firoo. Maal dhaaqaa guuttattee dhufte. Ayyi maali yootte. Mataa daamee mi. Isaa Dubbii guddoon fadhu. dhiiguma kiyya kana harkee kana jaarisa obboleessi beektan inni wajjin nama wajjin nyaate beeku. Akka ibsaan deeggadde na godhee nama wajjin dhufee qotisanii mi. Inni ilaalaatti jirtu akkana godhaa anuma kana ilaaleeti beektu. Hayi isin bara akka hangam takka gartee mi waan takka siyaasottu hin jirtu. Dhimma amma Yaaboo iraalee riiba qabu. irraa hirriiba qabu. Sanii kana godhatte mataan dhukkubeelti yaafuu. Akka namaa karaa kanarra hin deemu, akka namaa dukkaana hin dhaqu, akka namaa gabbee bishaan hin bita gaggeessaa faanataan kiyya haalaadha. Sodaa ibsaa ta'a. Mee deemaadha hidhaadharraa kafalaadhaatu anumaaf kanaafuu urijaa kanna. Urijaa kanaan haala ni Mee dhageessa. deema urijaan dhabe biyya arabaa keessatti urijaa biitti dhala bikkee dhalaan hiriyaatti qabdutti urijaa dhabeen. Akkasumas itti ni baati. Urijaa dhabee miti. Ayiwa. Osoo ibsaa tumsituu fedhe gabbaatee ilmaan jiraanaa fuudhaa akkana na tumee innaan qabaniiraati walii tumanii isaa. Alagaan tumsiisa. Alagaan Waan badhe inni ana godhu ani alagaan tumsiisa dubo. gaariif godhu nama feetammoo. Gaariif godhu nama feetammoo. Akka firoo kan jedhamu akkasiin kiiti taa'e immoo firoo. Na san. Kai maratini ati naffiti naqa adeem naffiti ka manzila biti naka ne rapetin Manzila maltu video gabbaatee ibsaa kee akkana garaa laaftu ni gata deemtee. Galo inni na galfata. Bakka si garsiin akka. Ala annin gala inni na galcha. Inni na galfata. Maatu nu naqee odeessan jiddu. Ati Dua ma maratta di firoo keenya rabbi sodaa dhugatta. haala kanaan ilmoo jalaa fuudhu. Saa gabbaatee ol deemtu gisee nu makkaati gisee gabbaatee ol deemtu nakkaati sammuu tiyya taraa maal irree. Summoo. Yaa gisee na tasgabbeessu. Sukkara waa sukkara. Ayyi bakka taanaan ta'a darbeetiin kufeeti inni ana raayoo akkanatti naaf lolta. Akka naalotaan amma deem kaarra. Takka qaburraa cabsateetiin mataa ifdaawa. Mataa. Aywa gisee sadii gisee agartee naaf ilfatta. Karaa dheeraa kana maa deemte Antu mana maratta. Gammaan baan ibsaa Juruun fadha duun fadhaan. Firoon dhiisi. Hadiira kana godhe na dhiisa. Maa maratta. Ati kaya gabbee mee tarra kinjiini deetii. amma gitiin gabbee Firoon ala naa dooteeti. Oo deemin inni godhin bohudduu gubanna gee kana mi'uuti. Laala firoon ne dhiisi. Naas Akkana beekanu. Firoon lubbuu. faraarraa fadha. Akkaanan gabbee duu fadha. Gabbaatee. Tini tokkichaa kanaan gabaabaa qotimtu sanii hojii mee maal na dhaalta mee akkana Deemaa bakka manatti dhiitte sanii huccuu ta'e furdu qotu. Sanuu huccuun akka nama huccuu qabutti huccuun qabaa maarreedha. Gabbee feetu deem kumamarraa huccuu gurradhu. Maamarraa. Ayi waa deem gurradhu matu. Kophaan teessoon akka nama kophaa qabsanii kanaan qaadaa kanaa kan waattu. Ilma safaata goota mucaadhaan namoota biratti ishee safaata goota. Sasa baada kota ifi bu'a waan takka maalin jechuudha waan jechuudha. Ayidaa jibdeema huccuu bikkatti fuudhee deemu bikkatti dhiibsee huccuu qaalii hedduu jira. Mi'aan huccuu miti waan huccuurra qaalii huccuu waan dhiisee deeme. Moo daaba qabdaa oo gabbee ituma akkanama daaba qabu hin godhin Gaafa ibsaa addaa gaafa sadii. Mataan Gaafa ibsaa taa'e galiif amma kan ibsaadha.
Mataan Sanu ibsaa nu bira teessee faarsin yoo gabbee. Hin faarsine amma maraate sadi gitee tatteenya kana maa walloo lanaa. Suma Walumatti hin dhalanne. baali yoo suma dhiiga dhibbana keessa jirtaa sukkaarra gabbee. Dhiiga dhibbas geessu miti bar amma fakkeenyaaf kana deemi diriyaa fi footaadha wanni ni dhiise deem kaayyaddu haa. mataan dhukkubsinaa waan firraa Ani Faayidaan onneen hojjetaa sanuu. gadi hin biyya fudhadhu dhabi ati eegani irra taate onneen gadi hin baate mana sanuu Een ammoo wanta deemee dhufu kana ibsaa maa waliin ba'e taa kaarmatan. amma taana dhukkubsitanii firraa. Sana bartanaaf. Kanaaf kan mataa nama dhukkubsu qosa wanbila bar na aarsaa bar na aarsaa na qofachiisaa wallaahi tasaa tana waliin. Na kobachiisaami. Si kobachiisaami. Ay waan gadi maraataa bar. Gujjaan ibsaa dhaqee irra deemee sumaan kobachiisa dhageesseen. An firraa hin deemaa mataan. Intee sura mataan. Ramadaan koo akka usee kootu dubbadhu koo. Kanaaf hin dubbadhu kootu. Mataa mucaa mataa dhukkubitti kaafte akkanatti gidaaratti maxxansaati. Taata. Anni deemaa naachoon hin dhabinaa kalaatan isin. Maallaquu mini sabaataa kottaa kun maraataadha. Isin lachuutu kana irraa akkana taanaa isin fayyaati yayyaata narra wal dhabdanii kan hundi dalaguun. Kanaaf hin dubbadhu. Namni nama dhukkubu tokko hoo takka qoonqoo kan fide waa takka afaan dhukkubu qaba. Qoonqoon fidee. Qoonqoon fidee nyaachisee jechuun jechuun ummati. Fidee nyaachisee jechuun jechuun. Wanti naa gadi lawsa maatu haadhi dhiisemma. Qadaa kan neefiitiin jira koo dubbii godha inni mataa dhukkubee mataa dhaabee aanaa dhukkubee. Mataan gara nagalee waan hin jiruun beeku godhan. Ayi mammalee qadaa nyaatee jira. Qadaa kannee fi cimmaaqii nama dhukkubu cimmaaqii miti cimmaaqii sin finneef amma khalaas ati illaa gartee mi. Cimmaaqin taniin isaa fidatee miizara dhaabbattee nuyi nere. Anaa dhugee mitara ta'a. Firoo. Ani amma dhageeffatu gisee cifa wanni inni akkana si lolchiisu ni maraataadha ni loltaafis dubbachuu jira malee akbaara bareedaa naa qaba. Ayyaa akwaarii qabdu maali? Akbaara laal nama inni firaashin kineen jala godhee jira. Garaa kiyya tinu ganaadha laal dhadhaana dhugaa. Nama ibsaan firraa dheedhee. Eessa jala gootee? Eessa jala gootee. Sat baqaraadhaan an baqarmu nama warra farra taraa muraasa bishaan nasee teeksee akkana mana taa'uufan. Bawoomaan gizii hundi nama keessaa isa gabbaatee nama Ayi namaa dhufe Ramadaan laaluu dhufan. Ayyee. Namaa dhufe akkasitti akka zaayinni galuufi zaayinni kophaa deemu. Zaayinni labalatee warra ollaa san galu akka turaan ollaa waliin galu. Isaanii dhufee na bira dhufee hote. Akkasiimi? Kaalaas ayyee akka saanaa dhufanii Ramadaan dhufanii kutanii. Namni lama nama dhufanii sitti dhiisee adii sana. Jarri dhugaadha yaanni ka'ee faayidaa wajjin haasa'u waan haasa'u nan galloonni haasa'u ni beektaa. Dhufan dhugaa hojii haasa'u. Akka gartee isa kana qabsiifnee hidhaas waliin galchinee innaa haaraa sun bulchuu wajjin jechuudha wal ta'anii dhufan. Kati jirsi argine mana keessatti si deebinna ilmaan keessatti nuti suraasii fula siif qabsiifne jennaan kun akkanatti natumee kan hojii qaamni biqilni natumee jiru akkaataa inni wal ciba itti himee akkasitti haala qotanii gisee inni mana seena ulaatti baay'isufnee kan mootummaatti yaamaa jira. Akkasii mootummaatti akkasitti itti yaaman jeeni itti yaaminaadha amma bilbilee itti yaaminaadha nuti dhufa eenyuun. Kaalaas ayyee emma nu dhufa ati numa jiran deemtu nutu amma naaf Ramadaan dhugaa sanii dheena kaalaas amma. Duba Ramadaan amma fakkeenyaaf maal godhuu dandame. Ijoollee baala takkaatti deema amma nama ijoollee badaa. Ijoollee isa daraniin akkana qaba ijoollee hedduu kanaafuu ammaan tan kaalaas amma haasawaan olii dideem qadaa anuu amma na beelessi deedeem qadaa na fidi mucaan isaa ajjeesu jalaa kai. Ajjeesu jalaa kai. Dhukkuba jiraa Ramadaan deemu deemtu. Apa xiqqoo finii tokko nama liqimse xiqqoo yiisin hanjaanii beektaa. Xiqqoo boodaniin deeman. Kaalaas kaayayyee. Bakka Kaalaas ayyee ammoo gaata waa jiraaf galtu isin wajjin hin deemu. deema jeen diinta deem. Tamaam ni deemtu booda beeka dulaan deemu. Deema jeen. Tamaam. Deemoo sinaa deemu isin gara diinta ibsaaf gara laata ciisoo Ramadaan. Kaalaas naaf fidee.